biyya wajjin gisee reefka galchan dayitee awwaallatta ijaan agartee inshaallah rabbii maanaa sabri siyaa kan nu jajjabaadhu. Amma wanni niin ummata Oromootti siidhaamu miciyyooti akka biyya namaatti narraan awwaalle akka biyya galchitanii na awwaaltanii. Ittiin siidhaama sana dalattee mislaa isiin. Sana dalattee sanumaan jira. Anuu ammaa sana falmachuu Oromoo ijoollee sanatti qubatanii jechaan akan taa'utti jira ijoollee biyya ijoollee torban qabaati. Ijoollee torban sana deebi'ee amma tokko fi baatii torban laalle akanii haattoona uffattee haattoona taa'u jira ijoollee qubatanii jechaan akan taa'u jira. Dhiiga ijoollee gubattee san baasuudha. Dhiiga ijoollee gubattee san taa'uu fi amma tokkoo fi baatii torba ijoollee torban qaba. Amma tokkoo fi baatii afurii mooshan. Takka ijoollee biyya nagarre gurraattii fi diimtuu ijoollee siddachaan falmu wadan taa'u jira haattoona amma haattoona keessaan jira haattoona uffateetiin haattoona hojii jira ilmoo Oromoo jecha ilmaan tokko akkumaan isinii dhaabbatte kanatti yoo karaa dhikka jiranitti ilmoon teessanii akkaataa ammoo ilmoo abbaan qabnetti sigatee hin awwaalle. Ittiin siidhaama sirritti sagalee sii waraabu jira sagaleen hin maxxansa uummata Oromoo biraanii siigaa. Khalasatis jajjabaadhu inshaallah isii reefka isii kara biyyaa galchuudhaaf Oromoon biyya Jarman jirtu irra walii galu jirti. Biyya galchuu deemanii atis jajjabaadhu yoo dhaqqabatte yoo si mijooytee galtu taate galtee waliin awwaallattaa'u imaanaa sabrii rabbi siifaa kan jajjabaadhu adeera kiyyee. Dhaamsa biraa ni qabdaa? Ijoolleen shan si bira jirti lameen tagalchite tana. Hayaatii fi helwaa tana maqaan amuuna jetteessa. Hayaat. Hayaat alaatu galte. Haati ala darbitee bira deemtee fi hangalchee warra keenya kaayee biraa deemee. Adeero ati maqaa kee guutuu eenyu siin jaan bilbilli sagaleen tee xiqqoo tanan dhagaamte hedduudha maqaa kee guutuu eenyu siin jaan ati maqaan kee guutuun eenyu guutuun Isaa Adam Muhammad Isaa Adam Muhammad isii da'aamul Isaa Adam Muhammad inshaallah maatii miti rabbumaatu asirra dhaabbadhu jeeni. Rabbi maanaa sabri siyaa kan nu jajjabaadhu haati si biyya jirti booyaman jirtire. Biyya jirti ma ishiitummaa kana ilma fileeshiiti hatta kan itti kun amma. Ilma isumaati jaanni isiin ilma adaadaa isaati jaan adaada taatiif jaanaati warra keetii. Inni beekaa hawwannaa du'aanii wasiin beekaa gaafa dalfee wal bibbitanii hin beekaa fedha isaan. Khalaas maanaa sabri rabbi siyaa kan inshaallah dhiiga isii rabbi haa baasuuti. Jajjabaadhu adeerooyi. Ayyee. Biyya wajjin gisee reefka galchan dayitee awwaallatta ijaan agartee inshaallah rabbii maanaa sabri siyaa kan nu jajjabaadhu. Amma wanni niin ummata Oromootti siidhaamu miciyyooti akka biyya namaatti narraan awwaalle akka biyya galchitanii na awwaaltanii. Ittiin siidhaama sana dalattee mislaa isiin. Sana dalattee sanumaan jira. Anuu ammaa sana falmachuu Oromoo ijoollee sanatti qubatanii jechaan akan taa'utti jira ijoollee biyya ijoollee torban qabaati. Ijoollee torban sana deebi'ee amma tokko fi baatii torban laalle akanii haattoona uffattee haattoona taa'u jira ijoollee qubatanii jechaan akan taa'u jira. Dhiiga ijoollee gubattee san baasuudha. Dhiiga ijoollee gubattee san taa'uu fi amma tokkoo fi baatii torba ijoollee torban qaba. Amma tokkoo fi baatii afurii mooshan. Takka ijoollee biyya nagarre gurraattii fi diimtuu ijoollee siddachaan falmu wadan taa'u jira haattoona
amma kaatoo lafa isaan jira kaatoo uffatee kaatoo lojii jiru ilmoo oromoo jechuudha ilmaan tokko akkuma inni dhaabbate haati yoo karaa bikka jiranitti ilmoon teessanii akkaataa ammoo ilmoo abbaan kamne sigatee ila waallee ittiin siidhaama sirritti sagalee sii waraabu jira sagaleen hin maxxansa uummata oromoo biraanii siigaa. Kanaaf akkasiin nagayyoo beeksisee Akhalaasatis jajjabaadhu inshaallah isii reefka isii kara biyyaa galchuudhaaf oromoon biyya jarman jirtu irra walii galu jirti biyya galchuu deemanii atis jajjabaadhu yoo dhaqqabatte yoo siimijjooytee galtu taate galtee waliin awwaallattaa'u imaanaa sabrii rabbi siifaa kan jajjabaadhu adeera kiyyee dhaamsa biraa ni qabdaa ijoolleen shan si bira jirti lameen ta galchite tana hayaatii fi helwaa tana maqaan amuuna etteessa hayaat adeero ati maqaa kee guutuu eenyu siin jaan bilbilli sagaleen tee xiqqoo tanan dhagaamte hedduudha maqaa kee guutuu eenyu siin jaan ati maqaan kee guutuun eenyu guutuun Isaa Adam Muhammad Isaa Adam Muhammad Isaa Adam Muhammad Amul Isaa Adam Muhammad inshallah maatii miti rabbumaatu asirra dhaabbadhu jeeni rabbii maanaa sabrii siyaa kan nu jajjabaadhu haatii si biyya jirti booyaman jirtiree biyya jirti maishiisummaa kana ilma fileeshiiti hatta kan itti kun amma ilma isumaati jaanni isin ilma daadaa isaati jaan adaada taatiif jaanaati warra keetii inin beekaa hawwannaa duyaanoti beeka laafanatti damsee walti fidanii beeka fina isaan خلاص ما صبري ربي سيخلنا إن شاء الله دي سي ربي أباسوتي ججبات دو ديروي أيه biyya wajjin gidee reefka galchan dayitee awwaallatta ijaan agartee insha Allah rabbi maanaa sabri siyaa nu jajjabaadhu amma wanni niin ummata oromootti siidhaamu miciyyooti akka biyya namaatti naraan awwaalle akka biyya galchitanii na awwaaltanii ittiin siidhaama sana dalattee mislaa isiin sanad yaani sarumaan jira anuu ammaan sana falmachuu oromoo ijoollee sanatti qubatan jechaan akan taa'utti jira ijoollee torban qabaati ijoollee torban sana deebi'ee amma tokko fi baadii torban laalle akanii haattola uffattee haattola taa'u jira wala ijoollee qubatan jechaan akan taa'u jira dhiiga ijoollee gubattee san baasuudha dhiiga ijoollee gubattee san taa'uu fi amma tokkoo fi baadii torba ijoollee torban qaba amma tokkoo fi baadii afurii mooshan Kata ijoollee yaa'in agarre gurraatti bidiintu ijoollee siddachaan falmu wajan taa'u jira kaattoona amma kaattoona keessaan jira kaattoona uffatee kaattoona hojii jiru ilmoo oromoo jechuudha ilmaan tokko akkuma inni dhaabbate haati yoo karaa bikka jiranitti ilmoon teessanii akkaataa ammoo ilmoo abbaan kamne sigatee ila waallee ittiin siidhaama sirritti sagalee sii waraabu jira sagaleen hin maxxansa uummata oromoo biraanii siigaa خلاص جبادو إن شاء الله يصير يصير خراب يجاقل شولا فرمون بيجرمن جرتو رولي قالوا جرتي بيجاقل شو دي ماني أتيس جبادو ركبت يوخا سيمي جويتي قلتو تاتي قلتي ولينا والتاو إيمانا صبري ربي سيفاقن جبادو دي رخيه دام صبراني قبدا ijoolleen shan si bira jirti lameen ta galchite tana hayaatii fi helwaa tana maqaan amuuna etteessa
Aadila darbitee bira deemtee hangalchee warra keenya kaayee biraa deeme. Adeeroo ati maqaa kee guutuu eenyu siin jaan bilbilli sagaleen tee xiqqoo tanan dhagaamte hedduudha maqaa kee guutuu eenyu siin jaan ati maqaan kee guutuun eenyu guutuun Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isii Da'amul Isaa Adam Muhammad. Inshallah maatii miti rabbumaatu asirra dhaabbadhu jeeni. Rabbi maana sabri siyaa kanu jajjabaa dhaatii si biyya jirti booyaman jirtire. Biyya jirti ma ishii summaa kana ilma fireeshii si hatta kan itti kunamma. Ilma isumaati jaanni isin ilma adaadaa isaati jaan adaada taatiif jaanaati warra keetii. Inin beekaa hawwannaa duraanii wati beekaa gaafa natti damsee walti fidanii inin beekaa fedha isaan. خلاص ما صبري ربي سيخلنا إن شاء الله ليجي ربي أباسوتي ججبات بديروي أيه بيجو وجين قال وجدي ريفك قال شنديتي أول تيجانا قرتي إن شاء الله ربي ما صبري سيخلنا ججبات دو amma wanni ni ummata oromootti siidhaamu miciyoo xiyya akka biyya namaatti narraan awwaalle akka biyya galchitanii na awwaaltanii. Ittiin siidhaama sana dhalattee mislaa isiin. sanad yani sanumaan jira anuu ammaa sana falmachuu oromoo ijoollee sanatti qubatan jechaan akan taa'utiin jira ijoollee torban qabaati ijoollee torban sana deebi'ee amma tokko fi baadii torban laalle akanii haattola uffattee haattola taa'u jira wala ijoollee qubatan jechaan akan taa'u jira. Dhiiga ijoollee gubattee san baasuudha. Dhiiga ijoollee gubattee san taa'uu fi amma tokkoo fi baadii torba ijoollee torban qaba amma tokkoo fi baadii afurii mooshan. Kata ijoollee xiyyeeyyaanii nagarre gurraatii fi diimtuu ijoollee xixiqqaan falmu wajan taa'u jira kaattoona amma kaattoona keessaan jira kaattoona uffateetiin kaattoona hojii jiru ilmoo oromoo jecha ilmaan tokko akkumaan ani firii dhaabbate haratti yeroo kaakala addikka jiranitti ilmoon teessanii akkaataa ammoo ilmoo abbaan qabnetti sigattee hin awwaalle. Ittiin siidhaama sirritti sagalee si waraabu jira sagaleen hin maxxansa uummata oromoo biraanii siigaa. خلاص أتيس جبادو إن شاء الله يصير يصير خراب يجاقل شودا فرمون بيجرمن جرتو رولي قالوا جرتي بيجاقل شودي ماني أتيس جبادو ركبت يوخا سيمي جويتي قلتو تاتي قلتي ولينا والا تاو إيمان صبري ربي سيفاقن جبادو دي رخيه دام صبراني قبدا Ijoolleen shan si bira jirti lameen tagalchite tana. Hayaatii fi helwaa tana maqaan amuuna jetteessa. Amuunii fi hayaat halaatu goche. Haati jala darbitee biraa deemtee hangalchee warra keenya kaayee biraa deeme. Adeeroo ati maqaa kee guutuu eenyu siin jaan bilbilli sagaleen tee xiqqoo tanan dhagaamte hedduudha maqaa kee guutuu eenyu siin jaan ati maqaan kee guutuun eenyu guutuun Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isii Da'amul Isaa Adam Muhammad. Inshallah maatii miti rabbumaatu asirra dhaabbadhu jeeni. Rabbi maana sabri siyaa kanu jajjabaa dhaatii si biyya jirti booyaman jirtire. Biyya jirti ma ishii summaa kana ilma fireeshii si hatta kan itti kunamma. Ilma isumaati jaanni isin ilma adaadaa isaati jaan adaada taatiif jaanaati warra keetii. Inin beekaa hawwannaa duraanii wati beekaa gaafa natti damsee walti fidanii inin beekaa fedha isaan. خلاص ما صبري ربي سيخلنا إن شاء الله ليجي ربي أباسوتي ججبات بديروي أيه